Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya biyyoora kanaa qabnus dhageechisna aan ejersa abdiiti. Kaaba Shaggar Aanaa Sulultaa keessatti obboloonni lama haala sukkaneessaa ta'een hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuun barame. Godina Kaaba Shaggar Aanaa Sulultaa ganda qotee bulaa Eekoo Baabboo iddoo addaa Waraaboo jedhamutti jiraattota gandichaa kan turan obbo Darajjee Olaanaa Tufaa kan jedhamu qaamni mootummaa mana isaatii erga fuudhee deeme haala sukkaneessaa ta'een rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen bakkichaa nuuf ifoomsanii jiru. Akka odeeffannoon nu qaqqabee addeessutti namni kun qaama siyaasaa kamiinuu hidhata kan hin qabnee fi jireenya dhuunfaa isaanii jiraachaa kan turan yoo ta'u, qotee bulaa fi abbaa maatii torbaa akka turanis odeessi maddeen nuuf kennan ni ifoomsa. Maddi odeeffannoo akka jedhutti halkan adoolessa 7/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humnoonni mootummaa mana jireenyaa isaa dhaqanii si barbaanna ka'i jechuun irriba keessaa kaasuun ati waraana bilisummaa Oromoo nyaachista jechuun erga mana gadi baasanii dallaa isaa fuulduratti rasaasa itti roobsuun ajjeesuu isaanii nuuf ibsanii jiru. Maatii fi uummanni naannichaa gocha kanaan hedduu kan gaddanii fi rifaatuu hamaa keessa akka turanillee maddeen keenya nuuf ifoomsanii jiru. Kana malees Darajjee Olaanaa obboleessa isaa Fayyisaa Olaanaa Tufaa kan jedhamu waggaa tokko duraa haala wal fakkaatuun qaamni mootummaa ajjeesuun maddeen keenya nuuf ifoomsanii jiru. Obboleessi Fayyisaan akkuma obboleessa isaa qotee bulaa fi abbaa maatii 15 kan turan yoo ta'u, amajjii 20/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana isaa keessaa baafamee koottu meeshaa nuuf baadhu karaa nutti agarsiisi jechuun erga manaa fuudhanii deemanii ati waraana bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii qabda jechuun ajjeesanii biraa deemuu maddeen kunneen itti dabaluun nuuf ifoomsanii jiru. Itti dabaluunis Darajjee fi mucaan Fayyisaa osoo ilaalanii Fayyisaa rasaasa itti roobsunii fi cuubeedhaan waraananii ajjeesuun maddi odeeffannoo kun nuuf ifoomsee jira. Darajjee Olaanaa fi mucaan Fayyisaa ji'oota 6 oliif mana hidhaa keessatti dararamaa kan turan yoo ta'u, adoolessa 7/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaama mootummaatiin ajjeeffamuu fi ilmi obbo Fayyisaa rifaatuu kanarraan kan ka'e dhukkuba sammuuf saaxilamee jiraachuus maddeen kunneen nuuf ifoomsanii jiru. Godina Salaalee Aanaa Dharraa keessatti jiraattonni 4 ajjeeffamuu maddeen gabaasan. Akka odeeffannoo maddeen keenya irraa argametti godina Salaalee Aanaa Dharraa keessatti namoonni 4 erga qabamanii mana hidhaatti darbatamanii kan turan ta'uu ibsuun ganama kaleessaa mana hidhaa keessaa baafamanii marii nageenyaa jechuun gara ganda Karraa Midhii Kooraa Abbaadhootti geeffamuun achitti rasaasa itti dhukaasanii ajjeeffamuu isaanii maddeen keenya ifoomsanii jiru. Maddeen kunneen akka jedhanitti gochi kun ajaja hooggantoota godinaa fi aanaatiin raawwatame jechuunis himanii jiru. Itti dabaluunis namoota ajjeeffaman keessaa tokko jechuun kan eerame Awwaluu Huseen Muhammad Jiraataa Araddaa Godinii Gooxii Galma Guddaa ta'uu maddeen ni ibsu. Yeroo dura qabamutti bilbila isaa keessa lakkoofsa waraana bilisummaa Oromoo argine jechuun himatame. Guyyaa qabame sanaa milishoonni ganda keessaa rasaasa 3 itti dhukaasuu isaanii fi yeroo san lubbuun hafuu isaa eeranii jiru. Boodarra garuu guyyaa kaleessa namoota biroo wajjin ajjeeffamuu isaa nuuf ifoomsanii jiru. Akka odeeffannoo maddeen keenyatti qaaman namoota ajjeeffaman jedhamanii ibsaman kunneen Awwaluu Huseen Muhammad, Salamoon Tafarraa, Zargaa Asheetuu kanneen jedhaman yoo ta'an, jiraattonni naannichaa maddeen keenyaaf akka ibsanitti dargaggoonni kunneen badii tokkollee kan hin qabnee fi maqaa qabata waraana bilisummaa Oromootiin akka ajjeeffamanis ifoomsanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaatti humnoonni mootummaa dargaggeessa tokko haala sukkaneessaa ta'een ajjeesuun barame. Akka maddeen naannichaa nuuf ibsanitti dargaggeessi maqaan isaa Girmaa Tolosaa jedhamu dhalataa godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Yaayyoo Walal ta'uu fi barataa kutaa 7ffaa kan ture yoo ta'u, obboleessa keetu bosona jira jechuun mana hidhaatti darbatanii ji'oota 5 oliif darraa akka turan ifoomsanii jiru. Sana booddee adoolessa 31/2026 ganama mana hidhaatii baasuun gara magaalaa Aanichaatti erga geeffame magaalaa Tajjoo jedhamtu keessatti firoota maatii fi hawaasa naannichaa walitti qabanii fuulduratti ajjeesuu maddeen kunneen nuuf ifoomsanii jiru. Mootummaan PP kan gara laafina takkallee hin qabne maqaa qabata waraana bilisummaa Oromootiin ajjeecha namoota nagaa irratti raawwachaa jiru jabeessee itti fufee jiraachuunis jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru.
Gugurraaleen Gujii Girjaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa humna waraanaa haaraa leenjisaa ture eebbisuun bobbaasee jiraachuun beekame. Qabsoo uummanni Oromoo barootaaf gaggeessaa tureef jiruuf galmaan ga'uuf ummatichi hireesaa akka muratu gochuuf humni murteessaa ta'uu kan amanu waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee garaagaraa keessatti humna waraanaa dabalataan leenjisee bobbaasaa akka jiru kan beekamudha. Bifuma kanaan zooniin lixaa, zooniin giddugaleessaa akkasumas zoonii kibbaaf madda albuudaa keessatti humnoonni waraana ga'umsaa olaanan leenji'an eebbifamanii gurmuu waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun beekamee jira. Zooniin madda albuudas humna haaraa yeroo dheeraaf haala rakkisaa keessatti leenjisaa ture eebbisuun dirqama qabsoof bobbaasee jiraachuun baramee jira. Diroonii waraana biyyaalessa Suudaan namoota 35 dhaddacha aadaarra turan galaafachuun beekame. Hagayya 2026 dhaabbanni mirga namoomaa Suudaan dirooniin waraana biyyaalessaa namoota dhaddacha aadaarratti hirmaataa turan haleeluun namoonni 35 du'uu fi kaan madaa'uun beeksisee jira. Haleellaan diroonii kun dilbata waaree booda kaaba bulchiinsa Daarfur keessatti raawwachuu dhaabbatni The Emergency Lawyers Group jedhamu ibsee jira. Akka qaamni sarbama mirga namoomaa nagaarra ga'u ordofuu kun jedhutti haleellaan diroonii kun bakka humni dafee dhaqqabaa Rapid Support Force to'atee jiru keessatti raawwatamuu beeksisee jira. Haa ta'uutiyyuu malee waraanichi ammatti hin mirkaneessine. Rapid Support Force kutaalee Daarfur hedduu to'atee jira. Qaamoleen lamaan waraana waliin waggoota 3 gaggeeffamaa jiruun kumoota 10 kan lakkaa'aman fixuun biyyattii akkaan malee mancaasaniiru. Akkasumas miliyoononni qe'ee isaanii gadhiisanii buqqaanii jiru jechuunis irra deebi'uun beeksisee jira. Namni haleellaa diroonii dilbata ijaan arge tokko yaada AFPF kenneen dhaddachi murtii aadaa kun muka jalatti jaarsolii biyyaan gaggeeffamaa ture jedhee jira. Akka namni ijaan arge kun jedhutti hogganoonni gosa 4 fi ajajoonni Rapid Support Force 2 warra ajjeeffaman keessattis ni argamu. Marsaariitiin Daarfur 24 jedhamu ammoo haleellaan kun diroonota lamaan raawwatamuu warra ijaan arginerraa iyyaafateera. Naannicharraa erga marsanii booda misaa'iloota 4 dhukaasuun gabaafamee jira. Egaan hordoftoota keenya oduunarraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroof waliin turtii gaarii isiniin jenna.